Godina Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessootti shakkamaan birrii sobaa qabatee yakka gowwoomsuu osoo raawwachaa jiruu qabamuusaa poolisiin beeksise. Gabaasa Araarsoo Muhammadiif Faayisaa Xiiqii. Godina Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessoo naannoo buufata konkolaataa jedhamee waamamutti shakkamaan Yuusuf birrii sobaa qabatee zayita nyaataaf oolu bituuf osoo yaalu hawaasni birrii sobaa 16,000 waliin harkaa fi harkatti qabuusaa Daayirektarri Ittaanaa Waajjira Poolisii Aanaa Mi'eessoo Komaander Mokonnin Mangistuu himaniiru. Yuusuf kan jedhamu guyyaarraa sa'a 6 hoggaa ta'u magaalaa Mi'eessoo naannoo konkolaataa buufatatti shakkamaan kun zayitiin bitajee suuqiitti akka galee manni qarshii sobaa irratti argee shakkuudhaan ummanni harka fi harkatti qabanii gara waajjira poolisii fidanii hawaasni Aanaa Mi'eessoo osoo birrii sobaa kanaan hin goonfamiin qabanii gara waajjira poolisii fidan kan galateeffatan immoo diviizhinii qorattuu yakkaa fi murtee haqaa kennisiistuu waajjira poolisii Aanaa Mi'eessoo Inspektar Loomii Shumii kanaaf poolisiin hojii hojjetu galmaan ga'uudhaaf hirmaannaan hawaasaa barbaachisaa waan ta'eef gara fuula duraattis hirmaannaan isaanii cimee itti fufuu qaba jedhaniiru. Maallaqa sobaa qarshii 16,000 kan ta'u fudhateet madabbara keessatti yookiin immoo suuqii keessa seeneet zayita bitachuudhaaf yeroo jedhu namni harkatti qabee hawaasni qabeet gara waajjira keenyatti nu fidee jechuudha. Hawaasa bal'aa kan keessatti nama soobuudhaaf madabbara keessa galee maallaqa kana wayitti bitachuudhaaf yeroo jedhu hawaasni qabee gara waajjira keenya nu fidee jechuudha. Hawaasa magaalaa Mi'eessoo kan jiran namtichi kun maallaqa sobaatiin fayyadamee otoon soobamiin otoon gowwomiin hordofanii qabaniit gara waajjira keenya fidaniit akka qulqullaa'u godhaniit qaama seeraatiif akka dabarsine kan nu gargaare uummata qaama Aanaa Mi'eessoo keessa uummata jiru waan ta'eef uummata kanaaf galata guddaan galchaa fi gara fuulduraatti illee hirmaannaan isaanii cimoo. Jiraattonni dubbisnes namoonni birrii sobaa qabatanii yakka gowwoomsuu raawwatan kana irratti murtee barsiisan osoo itti kennamee gaarii ta'uu himanii kanaaf nutis qaamolee nageenyaa waliin taanee namoota yakka hojjetan saaxiluuf ni hojjenna jechuun dubbataniiru. Qarshii 16,000 jechuun qarshiin 16,000 kun takkaan siidhaan nama bira geessi yoo kan ta'u hawaasa keenya 16,000 faaltii jechaadha. Qarshii 16,000 negatiiv addunyaa biyya keenya irratti fidee jira. Kanaaf akkaatumaan tokko gahee keenya yakka biyya keenya irratti raawwatamu gaheen keenya dirqama lammummaadhaa bahuudhaaf waan hin barbaachiseef narraa eeggamaas waan ta'eef dirqamummaa lammummaa waan hin qabuuf to'annaa jala oolcha. Kunillee baga dhiyaatee kabiraallee yoo harka midhaachuu qaba. Namni keenya baadiyyaadhaa waan kana hin beeku rakkoodha. Maallaqa kana adda baafatee hin beeku. Kun ilmaan jabeessinee uummata keenya barsiifnu wanni kun. Galmeen shakkamaa kanaas qaamolee dhimmi ilaallatuun qulqullaa'aa kan jiru ta'uu Komaander Mokonnin ibsaniiru. Dhimma kana sirriitti adda baafnee qarshiin kunis soba ta'uu isaa baankii daldala Itoophiyaa irratti adda baafnee yeroo amma kana galmeen qulqullaa'ee qaama ilaaluutti dabarsinee jirra.